ما فيدرالاتي في ورانا بلسما أورمو جدوتي مرسال مفاد في جيجي سماتوري ملكاو أبو إساتيني جراتوني نانو أوروميا وريني بكاون ولتبو إنسي اتتاسي فما جرو كيس جراتني جدو إساني سجل أمريكاتي في إبساني جرو موتمان فيدرالا إثيوبياتي في وراني بلسما أورومو متا إساني تيني ولي قلتين مارين سوني ملكاينة أبو إساتي في كوبا ولتك أباجرو وجناني إجادي دكتور وركني جبايو كرا دبهما ساني تيني إبسابا سانين غري ولمني دانتا أمتا إثيوبياتي في جتة ديمس أراريتشا أرغمسيسود أفي تاسيساني أكا اتفوفانو غافتني جرو صاحدان تولي مكان الرتي قبس دبلا سقبتي مريم مرسال لما موتما فدرالا إثيوبيا في وران بلسما أورمو جدوتي تنزانيا تتربال لما كجيفما توري بؤا مليت أمر موسى كاليسا وران بلسما أورمو في موتما إثيوبيا بيكسانيروم مرين كن ملكي مليت أمر مرتك آمول اللمانيو والهمتم تجاجل كوميونيكيشني موتما فدرالا إبساباسين وران بلسما أورمو موتما نهاتاز جتشود أن ألت قبتي مري قبتهن يعني جتشون إبسيرام وران بلسما أورمو مغمساتين موتما ركولي بورا قرمات سياس بيتي تأن هي كوريسي هوغنس وران بلسما أورمو جاسا متاسا كيست لكم سورة يفتشون سرمتي جتشون إبساباسي كيست إيريرام قامولين مريئة اللمان قبطيلي إرت وليقلتي رقهود الدباني في قبطيلي مريكون مال أكتان بلنان وان إبسانيهن قباني جراتون نانو أوروميا بكوان ولتبو إنسي كون اتحاماتي كيس جراتان مرين كون بوا ملت أمر موسات رفتشو ساني إبساني جروم وبو قدنا ففا جراتا قدنا كيلا مولقاتي اليوم مهي ومدقرة اللي أبادون مدقرة رفاتو أبا أومي ومالي أورومو لأنه غلجلو قلنا بلاري نمين دمتو أرارة كانت أبديتي قلت أبدي بوزوراني نمين دمتو يكشاتري والتجال وموزات يهرون دماتي كرفاتو رابنا سوء دارا كانوا مرين مرسال متا موتما فدرالا إثيوبيا في وران بلسما أورمو جدود تنزانيا تايسفامي بؤا مليت أمر موساتين كرفتن جراتون مرين مرسال دفا اتي أكوفا مفتتا فتمو قبا جتشون آمنيروم أبو فيسا كفاني جراتا قدين شوا كاباتي gabaa sadiifta kaleessa isaan lamaanuu kennan sana waliigaluu dadhabnee sana osoo hin taane qaamni lamaan iyyuu kan isaan giddu galeessa godhatanii deemaa jiran ummata galma qabsoo isaanii faayidaa fi dantaa ummataa himatu waan ta'eef sanaaf yoo sana taate immoo garaagarummaa ilaalcha siyaasaa isaanii walii obsanii ummata jidduu isaaniitti dhumaa jiru kana hiree ummataa balaa isaan wal waraanaa jiranii fi jireenya ummataa yaalaa badaa jiru kana laalanii ammallee irra deebi'anii akka of laalanii gara mariitti dhufanii waan kana gara araaraatiin xumuran isaan kadhannaa jechuudha. Jiraataa godina Gujii aanaa wadaraa kan ta'an obbo Galgaloo Halaakee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo ummataaf dursa kennuu qabu jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Manni keenya yoo inni kun ariifatee kan furamne ta'e dhiibbaa cimaa isa ga'a. Baay'een marsa sadaffaa akka calqabamu yaanicha dhanu godhuu qabnu baay'ee ariifatee akka nagaan bu'u baay'een kattaafiin cimaan godhamuu qaba. Daarektarri olaanaa IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo ibsa karaa dubbii himaa isaaniitiin kennaniin garaagarummaa hafe furuuf qaamonni wal waraanaa jiran lamaan marii marsaa haaraa akka jalqaban abdiin qabaa jechuudhaan ibsanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ji'oota muraasaan dura ibsa gabaasa waggaa dhiyeesse keessatti naannoo Oromiyaa keessattuu godina Horra Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Kaabaa, Qeellam Wallaggaa, godina Iluu Abbaaboor, godina Buunoo Beddellee, Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, godina Arsii Lixaa fi godinaalee Gujii lamaan keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin lubbuun namootaa darbaa qabeenyi barbadaa'aa jiraachuu ibsee xiyyeeffannaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdee jiru hiikuudhaa fi Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti marii marsaa lammaffaa taasifame waliigaltee osoo irra hin ga'iin xumuramuun isaa gareen wal lammaniyyuu ibsanii jiru. Dhimma kana irratti maalirratti akka jarri wal dhaban ilaalchise Mitikkuu Fiqaaduu hayyoota lama wajjiniin marii taasisee jira. Ittaanee isinii dhiyaata. mootummaan Itoophiyaa karaa ministeera kominikeeshinii isaa fi waraanni bilisummaa Oromoo karaa toora miidiyaa hawaasaan ibsa mataan baasan keessatti mariin karaa nagaa wal dhabdee isaan gidduu jiru furuu marsaan lammaffaas akkuma marsaa tokkoffaa waliigaltee osoo hin ga'amiin xumurameeraa jedhaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an gargaaraan Piroofeesar Buzaayyoo Daggafaa ibsi qaamolee lamaaniinuu ba'e uummata nagaa barbaaduu fi abdiin eeggataa ture kan rifaassedha jechuun ibsu. Waan ibsa gamni lamaanuu baase isaantu beekaa kun deebii siyaasaa gamni lamaan waliif deebisu ta'uu danda'a. Garuu ibsi kaleessa ba'e gamni lamaanuu waliigaltee malee xumurame yoo jedhu gadda guddaatu uummatatti dhaga'ame. Anis akka bakka bu'aatti akka nama tokkotti gadda guddaatu natti dhaga'ame. Maaliif gaddi kun kan natti dhaga'amu rakkinni uummataa waggoota 5 kana keessa ture ammas itti haafufu akka jechuuti. Kanaaf hiikni isaa ibsi duras ba'ee ibsi ammas ba'ee ibsi kun uummata lubbuun baraaru yoo ta'e ibsi gama lamaaniyyuu anaaf hiikaa aganatti hin qabu. Ibsa ministeerri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa baase keessatti waraanni bilisummaa Oromoo marii kanarratti qabxiiwwan ijoo madaala hin kaasnee fi gaaffiiwwan waggoota 60moota dura kan uummanni Oromoos ta'e saboonni biroo Itoophiyaa keessaa deebiitti argatan qabatee dhiyaatee jedha. Gaaffiiwwan kunneen maal faa ta'uu danda'u jechuun gaaffii kan dhiyeessineef Dr. Ittaanaa Habtee Yuunivarsiitii Miyaamii kan Yuunaayitid Steetsitti argamurraa akkas jechuun deebisuun eegalu. Akkanaa galutti wanti biltsiginnaan jecha kanaan ibsuu barbaade gaaffiin sabootaa guutummaadhaan guutuutti deebi'eera. Gaaffii Oromootii fi Oromummaa jedhamu fudhatama hin qabu. Kana dhiyeessuun keessanii sirrii miti.
kan jedhudha ergaansa. Achuma ibsa karaa mootummaa Itoophiyaa kennameen qaamni marii kanarratti hirmaate mootummaan isa baatee aangoo mootummaarra akka isa kaa'u fedhii qabaa jala. Kun maal ibsuu isaatii gaaffii jedhu keessummoota koo lamaan gaafadhe yommuu deebisan gargaaraa Piroofeesaraa Buzaayyoo Daggafaa. Ijoon dubbii irratti mari'anne tokko lama sadii afur kana ture kanarratti walii galleerraa kanarratti walii hin galle jedhanii gamni lamaanuu uummataaf marsaa jalqabaattis hin ibsine marsaa lammaffaattis hin ibsine akkanumatti namni haa dubbata malee duchaadha ammayyuu kanaan ibsi gama lamaanii bahe waan ta'eef ani ibsarratti yaada kennuun ni ulfaata ibsa ifaa miti. Dooktar Ittaanaa Habtee immoo haalattaan nuun ibsu. Maal jechuu akka isaan barbaadan isaanumatu beeka garuu aangoo hiruu hin barbaannuudha. Wanti kana keessaa mul'atu. Silumayyuu murteeffatee manaa ba'ee jechuudha. Harka kennadhaa yookaan immoo hin barbaannu kan jedhurra. Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baase keessatti immoo rakkoo Oromiyaa keessaaf bulchiinsa jijjiirama hiika qabu fiduu fedhuun marii kanarratti akka hirmaate ibse gama mootummaa Itoophiyaan garuu rakkoolee jiran furuurra akkuma yeroo kaanii hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo to'achuu irratti fuulleffatee jala. Ibsa kanarraa mariin isaan gidduu ture maal akka ta'e hubachuu dandeenyaa kan jedhaman Dooktar Ittaanaan. Jarri kun kan isaan barbaadanii warri hooggantoota waraana bilisummaa Oromoodhaa dhuunfaadhaan wanta barbaadan godhamee fi gaaffii uummataa isa jedhan kana hunda isaa lafa kaa'anii qawwee hiikkatanii akka isaan waan hundumaatti dhiisanii manatti galanidha. Ibsa isaaniirraa kan mul'ate. Rakkoo kana bifa hiika qabuun Oromiyaa keessatti furu jechuun mootummaa ce'umsaa kan dhimma hiree ofii murteeffannaa Oromootiin haala mijeessu dhaabuu jechuudha. Kanaaf akkanaa galu. Gargaaraan Piroofeesaraa Buzaayyoo Daggafaa immoo gama isaaniin yommuu deebisan akkas jedhu. Isa kana ajajootuma waraanaa sanatu waan jechuu barbaadan waan gaafatan isaantu beeka warra waltajjii sanarra ture. Amma anaaf ibsaan isaanis ibsi ani lammaffaa bahe kunis anaaf hiikan qabu innis ani xiyyeeffannoo guddaan uummanni nagaa argachuu qabaa malee ibsa sadii afur baasan ibsa shan baasan lamaanuu afaan Ingiliziin baasan Amaarinyaan baasan afaan Oromoon baasan ibsi isaan babaasan uummataaf nagaa fiduu hin dandeenye waan ta'eef ibsi gama lamaan isaaniiyyuu anaaf ifaa miti walumaa galatti. Ibsi qaamolee lamaanii yommuu ilaalamu walumaa galatti jedhu Dooktar Ittaanaan. Ibsi waraana bilisummaa Oromoo amma kaa'ee fi ibsi waajjirri kominikeeshinii lafa kaa'e waaqaaf maaliif inni kan waraana bilisummaa Oromoodha dugda duubatti deebi'ee of qabuudhaan qooqa nagaa fayyadamuudhaan kan inni dubbate kan sirna sanaadhaa garuu lolaan kan guutamedha. Amma fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo wanti inni jedhaa jiru jaarmiyaaleen kun adeemsa keessa ijaaramuu danda'u jedheen amanaa jedha. Kana jechuun har'a ammaaf ammatti jaarmiyaaleen kun dhalatan malee homaayyuu hin fudhadhuu hin jennee jechuudha hiikisa. Garaagarummaa ibsa kanarraa mataasaa ilaaltee eenyu akka waliigalteen kun fashalu taasise uummanni murteessuu danda'a ifa galaadhaas. Qaamoleen lamaanuu marii marsaa lamaaniin taasisaa turan irratti waliigalteerra ga'uu hin dandeenye. Ibsa gama mootummaan ba'e keessatti immoo mootummaan seeraa fi heera kabachiisuu cimseen itti fufaa jaleera. Kanatti aanee maaltu dhufuuf deema kan jedhuuf keessummoonni koo lamaan wal duraa duubaan akkas jechuun ibsu. Erga waliin galle marsaa lammaffaatti maaltu ta'uu qabaa akka uummataatti akka bakka bu'aatanis kanan jedhu mariin Taanzaaniyaa marsaa sadaffaan ammas qaamolee kanarra tumsaniin utuu hin turiin biyya Taanzaaniyaas haa ta'u bakka biraattis haa ta'u deebi'ee marsaa sadaffaan gaggeeffamee gadadoon dhiphinni gaddi kun Oromoorraa dhaabachuu qaba. Kana booda wanta dhufuudhaaf jiru baay'ee ofitti amanamummaa guddaadhaan dubbachuun hin danda'amu garuu lolli itti fufuunsaa beekama. Uummanni keenya lola kana gidduutti rakkataa jiru. Rakkinni kun akka itti fufaa jechuudha. Kun baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Marii marsaa lammaffaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameef haala mijeessuun kan himameef IGAD ibsa baaseen qaamolee kana keessatti hirmaatan galateeffate dhimmoota waliigaltee isaan dhorke irratti ammas marii marsaa biraa akka taa'uu qaban gaafateera. Mariin araaraa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture kaboodana waliigaltee irra tuunga'iin xumuramus mariin itti dabalaan gaggeessama jedhee kan abdatu ta'uu IGAD roobii har'aa beeksisee jira. Deeggarsi IGADiif michoota sadarkaa addunyaa jiraatus mariin kun milkaa'uu hin dandeenye. Gareen lamaan marii Taanzaaniyaa keessatti gaggeessameef lootee seentummaa waggoota 5 kan dhiiga dhangalaasiseef siviilonni itti ajjeefaman xumuraan ga'a jedhame fooyyeen akka hin argamsiisneef walii isaanii himatan. Barreessaa olaanaan IGAD Warqinaa Gabayyaa gareeleen lamaan dantaa uummata Itoophiyaa eegsisuuf jecha adeemsa nageenyaaf cicha qaban akka itti fufan cimsanii gaafataniiru. Qaamni lamaan dhimmootii hafaniif furmaata barbaadu akkasumas marii marsaa haaraa ni jalqabu jedhanii abdachuu isaanii ibsi IGAD beeksiseera. IGAD haala jiru hordofuu itti fufa haala kana karaa nagaa furuuf gamalachuutiin deeggarsa hin raafamne kennuudhaaf qophiidha jedhe. Mootummaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif bakka bu'oonni waboo marii marsaa jalqabaa baatee eeblaaf caamsaa keessa Taanzaaniyaa keessatti gaggeessuun isaanii ni yaadatamaa jira. Gabaasi Ajaans France Press. Naannoo Amaaraa keessatti kanneen hongeedhaan miidhamanii fi gargaarsi namoomaa raabsamuun jalqabee jira. Godinaalee 9 naannicha keessa jiran keessaa gandaawwan 400 olii hongeedhaaf saaxilamuun isaaniis ibsameera. Oduun kun bal'inaan. Naannoo Amaaraa keessaa bara 2015 fi 2016 keessa hongee mudate taanse miidhamtoota miliyoona 1.5 ol ta'aniif gargaarsi midhaan nyaataa raabsamu koomishiniin ittisa balaaf wabii nyaataan aanichaa beeksisee jira. Koomishinara akka ta'an Daaqon Tasfaaw Baataabil VOAf akka ibsanitti naannoo sana keessa kanneen jiran gandeen 425 keessatti hongee mudate taanse beela dhaqqabeen dhaaboliin kan mootummaas ta'e kan mootummaa hin ta'in gargaarsi isaan taasisan
aanaleef raabsamaa jira jedhan. Komishinar Daaqoon Tasfaawaa akka jedhanitti gargaarsa kana dhibbarraa harki 60 raabsamuusaa ibsanii kan hafe dhibbarraa harka 40 immoo sababa rakkoo nageenyaa naannoo sana jiruun kan ka'e ittiin ga'uun hin danda'amne jedhan. Waggaa makaraatti hanqinni roobaa hongee dhaqqabsiiseen godinaalee 9 keessa kanneen jiran gandeen 425 keessaa uummata miliyoona 1.8 ol gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'u komishinichi beeksisee jira. Kanneen hongeen miidhaman keessaa godina Gondar Kaabaa aanaa Jaan Amooraa bakka jedhamu keessaa qonnaan bultoonni jiran VOA'f akka himanitti tokkoon isaaniif midhaan kiiloo 5 kennamus kan hin geenye ta'uu ibsan. Guyyaa kaleessaa dhimmoota naannoo irratti koorporeeshinii miidiyaa Amaaraaf ibsa akka kennan sadarkaa ittaanaa bulchaa naannootti itti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmootii bulchiinsaa nagaaf nageenyaa obbo Xaasoo Dassaaleny nageenyi naannoo hanga tokko fooyya'uusaa dubbatanii jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Bulchiinsa naannoo walakkeessa Itoophiyaa magaalaa Walqixxee keessatti walitti bu'iinsi dhalattoota Guraageetii fi dhalattoota Silxee gidduutti torban darbee jalqabame itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kana irratti gara bulchiinsa godina Silxeetii fi godina Guraagee irraa deebii argachuun akka hin danda'amne kan ibsne gabaasni Yoonaataan Zabziyoos walitti bu'iinsichi daangaa bulchiinsa magaalaa Walqixxeetiin walqabatee akka ta'e beeksise. Walitti bu'iinsa kanaan dura raawwateen magaalaa Walqixxee keessatti namoonni miseensa poolisii tokko dabalate namoonni 4 du'anii namoonni 130 ta'an immoo madaa'uun isaanii akka yaadatamu ibsee jira. Gara oduu Ministeera dhimma alaa kan ta'an fi barreessaa duraanii kan ta'an Dr. Warqinaa Gabayyoo mariin kana akka geggeeffamu kan taasisee shoora guddaa taphataa kan ture Dr. Warqinaa Gabayyoo igaati keessaa akkas isiniin jecha yeroo ammaa kanallee itti deebiin marsaa sadaffaadhaaf ammallee gaafii kaasee gaafii mootummaaf dhiyeessee ture. Gaafii mootummaaf dhiyeesse kana keessaa ammallee mariin uummata keenyaa mariin paartii teenyaa akkasuma mariin gartee uummata keenya ta'a mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti deemaa jiru. Akka gartee mariidhaan furamu ammallee shoora guddaa akka taphatu deemu marsaa sadaffaadhaaf marii fi uf qopheessee yaamicha dhiyeesseetiin jira. Asumaan kan ilaallu ta'a nooliin tura.